Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo ya shama kam naga jirtu hordoftoota jabbooto warri jabbooto bib subscribe godhana firra kay yaga dhaggeeffattoota tiyaa guyyaa har'aa mudannoo ajaa'ibaati. Mudannoon eenyumaayyuu kan hin mudanne hin jiru. Mudannoon kun anas isinis nama hundaayyuu tahee mudatee jira. Mudannoon guyyaa har'aa mudannoo addaati. Mudannoon addaa kun intala Oromoo, intala Oromtittii, intala Oromtichaa irraayi. Gaafii ajaa'ibaa isin gaafatte mucayyoon shamarreen Oromoo takka gaafii ajaa'ibaa isin gaafatte. Gaafiin sun maali yoo jettan mudannoo wahiitu si mudate. Mudannoo san si qofa odoo hin taane mudannoo san hordoftoota keetiif qoodinaan jette. Okay. Mudannoo san animmoo isiniif qooduudhaaf qophaa'ee jira. Mudannoo suni maali yoo jettan waa'ee bultiiti yookaan jaarsaaf jaartiiti jechuudha. Jaarsaaf jaartii irratti mudannoon garaagaraa hin jira. Mudannoon maaliif nama mudata? Nama mudattuunis barnoota. Barnoota kan immoo barattanii wanni akkanaa nama mudatamoo nama mudatu jettanii deebii kennuun waan keessanii. Osoo gara barnootatti hin darbii osoo gara gaafii yookaan mudannoo na gaafatametti hin tarin yookaan isin gaafatametti hin tarin warroonni jabbootu subscribe goone subscribe godha. Warri immoo subscribe gootanii jiraattan like share godha waliin gaa. Amma booda gaafiin keessan takkatti koomantii kee jalatti hafuu hin qabdu. Gaafiin na gaafatame ani gaafii hedduutu na gaafatame. Gaafii hedduu kana keessa gaafiin ani ajaa'ibsiifadhes gaafii kanaadha. Maaliif ajaa'ibsiifattanaan jechuun keessan hin oolu mudannoon eenyumaayyuu dhiiras shamaras manguddos manxiqqos nama hundaayyuu hin mudata. Kanarraa kuni garuu adda. Mudannoo ajaa'ibaati. Mudannoo amma dura namnis natti himanne mudannoo akkana dhagaillee hin beeku. Mudannoo ajaa'ibaati. Mudannoo kana immoo si qofa odoo hin taane hordoftoota keetiif dhiyeessii. Hordoftoonni keessan immoo yaada siif haa qoodanii isin hordofaa. Maal jette dhumarratti yaada keessan hunda isin eeggadhaa. Yaada akkamii akkanaaf kennitan hunda keessanuu isin eeggadhaa jettee jirti. Dhumarratti akka jettee jirti. Mudannoo kana odoo isiniif hin dubbisuun dura hundi keessanuu mudannoo kana akka keetiitti fudhu laali. Shamarreen takka mudannoon akkamii jaarsa kiyya wajjin na mudata waan jedhu. Mudannoon kun waa'ee jaarsaaf jaartiiti. Jaarsaaf jaartii jechuun immoo jaarsa yookaan jaartii jechuun maal jechuudha? Gaafii guddaa qaba yoo nama beeku ta'e. Jaarsa jaartii maal jechuudha? Kunis gaafiidha. Jaarsaaf jaartii. Jaarsa jaartii waan jedhu yoo keessa gadi deemnee ilaalle yookaan xiinxallee yaada guddaa of keessaa qabaadha. Nama beekutti jaarsa jechuun ijaartuu jechuudha. Jaartii jechuun immoo ijaartuu jechuudha. Jari lamaanuu ijaaruu jechuudha. Bultii ijaaruu jechuudha. Okay. Amma asumaan gara gaafichaatti isin dabarsaa. Gaafiin kun mudannoo kana mudannoo shamarree Oromooti. Isin immoo deebii kana sirriitti deebisuu qabdanii akka deebistanis immoo abdii isinirraa qabaan asumaan gara gaafii isin jedha. Okay, jalqaba irratti maal jettee gaafiin assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh jabboo tuub jette. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh jabboo tuub. Dhiifama wajjin mudannoo ajaa'ibaa daawwattoota kee biraan naaf gahee yaada isaanii irraa naaf fuudhee. Okay, innis maal seeta? Jaarsi kiyya jaartii qaba. Ani dura garuu hin beeku. Akkasumatti osoo jiruu ilmaan lama godhee garuu amma akka jaartii qabu dhagaye. Mee maal godha? Erga itti heerumee bira gahee ilmaan lama irraa argadhee dursa jaartii qabas natti himne erga ilmaan lama irraa argadhe akka inni jaartii qabu dhagahee jettee gaafiin itti fufaa.
innillee isallee qabanii biyya galee isiinillee biyya galtee ani biyya ormaa jira jaalalaaf kabajaan akkam godha bira deemamoo maal godha jetti. Gaafiin ajaa'ibaati. Gaafiin kun gaafii isin hundaati. Gaafii kana isin immoo akka ajaa'ibaatti fudhattanii akka keessanitti bakka mucayyoo tanaa yookaan bakka shamarree tanaa ofii keessanii buutanii ofii keessanii deebii gahaa itti kennuu qabdan jechuudha. Deebii gahaa akka qoodaniif kabajaa fi jaalalaan isin gaafannaa gaafii kanarra isin deebi'a. Gaafiin kun gaafii ajaa'ibaati. Sirriitti nama hundaafuu ifuu qaba. Maal jettee assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu jettee dhiifama wajjin mudannoo ajaa'ibaa daawwattoota kee biraan naaf gahi. Mudannoo ajaa'ibaa daawwattoota kee biraan naaf gahi jettee maaliif kana jechuun maal jechuudha? Daawwattoota keetiif yaada naa qooda maal godha maal ta'aa akkam godha waan jedhu argitee kophaa ofiitirra nama hedduu wajji yoo fakkare yaada namaa san fudhee yaada namaa san irratti hundaa'ee irratti hojjedhaa jechuudha. Okay. Innis maal seetaa jaarsi kiyya jaartii qaba ani dura garuu ani hin beeku akkasumatti osoo jiru ilmaan lama godhee akkasumatti odoo jiru ilmaan lama godhee yeroo kana jaartii qabaachuu isaan beektu jechuudha. Okay, garuu amma akka jaartii qabu dhagahee maal godha? Garuu amma erga ilmaan lama argadhe akka jaartii lama qabu dhagahee amma hoo maal godha jette gaafii isin gaafattee walumaan kaa gaafii kana wajjumaan maal akka ta'uu qabu waliin deebisuun dirqama keenya jechuudha. Innillee qabanii biyya galee jira. Isiinillee biyya galtee jirti. Ani biyya ormaa jira. Maal godha? Ani biyya ormaa jira. Jarri lamaanuu biyya galanii waliin jiranii. Ani immoo akkam tayaa yookaan akkam godha jettee isin gaafatte. Okay. Yaada keessan kabajaa fi jaalalaan isin eeggadha jettee gaafii kana laaltanii akka keessanitti bakka buutanii deebisuu fi qabda. Ilmaan Oromoodha hundi isaanii. Namni gaafii kana dhagahee yookaan dubbisee yeroo kaarraa baratee waan kana wanni kun isinis mudatuu danda'a. Booda osoo isin mudatiin dura waan kana deebii bakka keessan waa akka keessanitti laaltanii osoo ana ta'e akkam godha jettanii deebisuu fi qabdanii yaada keessan hanga dhumaatti isin eeggadha jettee jirti. Yaada kana dhimmamtanii cinqamtanii akkam godhuu qabdi jettanii hundi keessanuu osoo maal hin jenne osoo amantiidhaan adda hin qoonne osoo shamaraan dargaggeessan jenne deebii kana hundi keessanuu koomantii jalatti barreessaa. Dhufteetiniin isin eeggachaa jirti koomantii jalatti. Galatooma warri chaayinaal keenya haarawaa taatan sabiskiraayib laayik sheer godhaa.